Ashama akka moltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaa isin dhageessisaa oduu waliinis an iftu galataati. Lola hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti bananiin namoonni 100 ol ta'an ajjeefaman. Muudama Phaaphaasummaa tibbana gaggeeffame akka deeggaru waldaan Afuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo beeksise kanneen jedhanii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerraa amma xumuraatti nu waliin tura. Mootummaan naannoo Amaaraa duula ajjechaa gidduu kana hidhattoota isaa gurmeessaa Oromoota Walloo irratti bobbaaseen namoonni 100 ol ta'an ajjeefamuun maddeen bakkasii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himan. Hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa Oromoota Walloo irratti duula erga bananii waggoonni 4 lakkaa'amu kan dubbatan jiraatan godinichaa inni torban kana adda ta'uu dubbatu. Duulli kun gaggeessummaa poolisoota humna addaa naannoo Amaaraatiin gaggeeffamaa jiraachuu himanii meeshaalee gurguddaa hidhachiisuun loojistikii adda addaa dhiyeessuurraa ajaja kennutti mootummaa naannoo Amaaraatiin gaggeeffamuu himan. Hundi gadi naannoo Amaaraa erga waraanuu irratti bane bara afuraffarra jirra. Inni torban kanaadha wanti adda isa godhu. Lola nama kaabaatu sanirraa xumurri isaa godhamee erga deebi'ame humni isaa qindaa'ee meeshaanis humna namaatis humna leenji'eenis deebisanii haala siyaasa waliigalaa biyyattii kee jiru haala wal isaanis bituun kan waraanuu irratti bananii uummata baay'ee durra ajjeesanii jiranii qabeenya keenya barbadeessanii qe'ee keenya gubanii jiranii. Mootummaa naannootiin ajajni itti kennamee socho'u kan reenjarii uffatu kan reeshinii fi meeshaan hundi guutamee fi deemu isaan gaggeeffamu. Naannoo Amaaraa jechaan ammoo akkuma faannumatu leenji'eetti mee yaa'u achi keessa jira. Isuma naannoo Amaaraati. Weerarri kun dilbata darbe amajjii 22 bara 2023 aanaa Jaawwii Jillee bakka addaa naannoftuu jedhamutti jalqabu kan himan jiraatan kun sanaan booda babal'achuun aanaalee gandoota hedduu keessatti rakkoo dhaqqabsiisuu dubbatu. Jalqaba gaafa sanbata guddaadhaa eegalee magaalaa naannoftuu jennaan nuyi jawwaha janii magaalaa naannoftuudhaan godina Oromiyaa jalatti kan argamtu gama takkaan qancee takkaan kiiloomeetira 2 kan taatu waliin qooddanna isaan bulchiinsa mataa isaanii jalatti qaban kan godina addaa jalatti mul'atu jechuudha magaalaa isaa keessa ta'e achi keessa nama humni isaadhaa 300 ta'uu waraana achitti buufanii ishii qophaa'achiisanii nama keenya nama ilaalcha shanee qaba janiituma oggaa nama waa irraa barbaachuun fedhan lola barbaachuun fedhan ni tumanii wahirraa fuudhanii achitti lolli eegalee achi darbee wasan qurquru kan jaamu jiraana jillee muka jalatti kan argamtu daangaa Shawaarobitti irratti kan jirtu dabalee baalcii baxxee ati jeete ana jillee dhumtoota akka naannawa makkannaa haxaayye gantoota naannawa sammarsanii jiranii sanbateetti lolli hamaan gaggeeffamaa ture guyyaa 5 fi amma darbee ana artumaa fursatti caffaa irratti ati jeete gandoota naannawa san jiran irratti lolli gaggeeffamaa jira guyyaa 2 kan ammaasi torbanii jira jechuudha. Hanga ammaatti gandoonni 6 ta'an hidhattoota kanneeniin gubachuu kan himan maddi keenya daa'immanii fi dubartoota dabalatee namoonni 117 hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraatiin ajjeefamuu dubbatan dabalataanis namoonni hedduu madaa'uu fi qabeenyi manca'uu eeraniiru. Gandootni hanga 6 gammaa gubatanii jiranii onaa waliin qabeenya waliin guutiin namaa gammaa gara 100 fi gara 17 gahee jira dhalaa fi daa'im walitti gara 17ti namni jajjabaan jaarraa fi jeetinamni lolarratti gara nama 100 gahee jira madoonis 100 oli madoon kaan adaamaa jiranii namni muraasni kan asitti dhufee du'ees jira kaan achumatti hospitaala kamiseedhaa jiranii kanneen hafan ammoo buufata fayyaa aanota kee jiranii keessatti kan aga danda'ame lubbuu isaanii baraaruuf carraaqamuu jiru qabeenyi barbadaa'e maalasitti magaalaa Sanbatee keessatti ganda watan tokko inni gubanii magaalaa Sanbatee keessatti lolacha bas ture waan ta'eef qabeenyi hedduu barbadeessanii gandoota naannoo Sanbateedhaa magaalaa Sanbatee jiran kan akka Gubbaa Waacuudhaa kan akka kana ni gubanii gara arxummatti diimtuu coqorsoo dalgoo kan jedhaman ni gubde qeetu gubate akkuma miidiyaa irratti sooshaal miidiyaa irratti agartan viidiyoo fi suuraaleen ni jiranii gubatee jira. Mootummaan aangoorra jiru maaliif akka callisee beekuu baatan illee kaayyoon jarreen kanneenii aangoo gidduu galeessa biyyattii qabachuudha kan jedhan jiraatan kun Oromoon Walloo gootummaa isaatiin ofirraa qolachaa akka jiru dubbatan. Kaayyoon isaanii mootummaa gidduu galeessatiif deemanii mootummaan gidduu galeessaa kan hubachuu dhabee waan nurra
irratti ilaalefis nuuf hin galle faallaa isaaniitiin deemuu faallaa Oromummaatiin deemuu gama amantiif fakkeessuu tokko ni jira. Jarri asitti hin dhaabbatu wanti hayi jedhame malee uummanni garuu miidhamus mootummaa isaatiin ofirraa dachaadhaan deebisuu jira. Namoonni naannoo Amaaraaf hojjetan caasaa mootummaa keessa guutanii waan jiraniif mootummaan federaalaa waraana bakka sanga seensisutti birmannaan qaamni mootummaa godinichaa uummatichaaf taasise akka hin jirre eeran. Geggeessanis warri bulchiinsa godina san bulchuu fi uummanni gaafa aggaammin akkanaa nurratti raawwatamuun ofii keenyaan geenyu yoonti kan dabalurra ga'u taate tokkummaan ofirra qolanna turre waliif birmanna turre nama doo keenya ni fudhannaa ni yaalchifannaa kan jalaa du'e ni fuunee qarbisiifna ni gargaara ture bulchiinsa fi uummanni waliin hojjeta ture duraan bulchiinsi inni ammaa kuni gaafuma lolli kaabaa sun of duuba deebi'ee haalli siyaasaa naannoo saniitis baay'ee xaxaa keessa waan galeef guutumaan guututti mootummaa federaalaa akka qeddu san seenuun barbaadu walitti nu buustan isa waraana raayyaa biyyaatti akka keessa hin turre godhaa federaal poolisiinis akka cedduu isaanii seenne godhaa guututti ajaja jaraa fudhataniiti humni addaa sun suutan diinummaa isaadhaa tuttuqaadhaan nama saamuudhaan dubartii waa godhuudhaan guyyaan hin tuttuqaan yeroo baay'atte kan lolli kun ka'e waan ta'eef amma sila waan hedduutti galaniif danda'anidha waan san dubbatuuf mooraalis hin qaban ture waa tokkos gabbaanii hin jenne biraas hin dhaabbanne akka jiranii moobaayila isaanii bilbilanii cufanii mana dur keessa jiraatanii ni bahanii biiroo keessa seenanii haga ammaa kinu haga galgala kaleessa mootummaan humna dabalataa naqee uummanni humna addaa sana of keessaa baasee qulqulleessee wanti jedhutti bakkuma jiran dhabaa turre amma reefu kun obahuu jiran jarratti keessaa baananii kanaafuu isaan jara waliin jiranii uummata bukkee hin dhaabbanne wahuu waan godhaniif hin qaban ibsa baasaniif hin qaban haaluma waliigalaa jirus iftoominaaf uummata waan gochaa turan hin qabani nama madaa'es nama miidhamees gargaaraa hin turre jechuu barbaadeeti dhaabsisuufis yaaluu hin turre. Ilaalchi jarri uummata Oromoo hundaaf qaban tokkuma kan jedhan jiraataan kun ofirraa qolachuun ala tasumaa isaan waliin jiraachuun hin danda'amu jedhan. Ilaalchiin Oromoodhaaf qabdu kan abbaa qabeenyaa kan hangaafii fi kan hangaa mormkataa ilaalchi isaan nurratti qaban tokkuma. Jarri immoo yoo dhoottee humna keessi arganii sirraa ta'an malee yoo jalatti bultees yoo tola jetteeni wajjin jiraachuuf yaaltes yoo walqixxummaan bulla jettees hin fudhatan nu agarree jirra isaan waliin jiraachuu jirra isaan jalatti buluu jirra nuhi ofirraa yeroo isaan bahan yoo nama tokko ajjeesan kudhan ajjeefneefaa ofirraa likkii keenya arganiifaadha malee osoonti akka isaan ta'emma piroojeektiin saamilooti geessuni kan godinoota addaa jedhama naannoo Amaaraa keessaa balleessuu jedhee godina lama balleessiti kan nuti darbanii gammamtu dadhaban godina Awwiitii fi waa kan jedhamu san humna isaanii jala gashanii akka fedhan godhaniiti akkas goona kanaas jedhaniiti kan dadhabanii kanaafu waan Oromoo jedhamu kana cabsuudha olaantummaa isaanii san sima duraanii kan hin jiraachuuf kan wixxifachaa jiranii kan ammoo Oromoon quba hin qabu Oromoon wal quba hin qabu. Oromoonni Walloo wareegama olaanaa kaffalaa jiru eega jedhanii booda ajjechaa hidhattoonni Amaaraa raawwataniin guyyaa tokkotti namoota 72 ta'an dhabuu ibsanii birmannaa barbaachisu Oromoo biraarraa dhabuu isaanii akka isaan gaddisiise hin dhoksine. Manni Oromoo Walloo keessatti barana wal taasisuu jira namni Oromoodha nama dubbatu hin agartu gaddu malee nama ibsatu hin agartu nama dubbatuuf dhiisi biyya bulchuuti kan beekamtii qabuti kan agartee mormitootaati nama waa'ee Oromoo kana dubbatu hin jiru namni hammana guyyaa tokkotti nama 72 du'e guyyaa tokkotti jaartii isaa ilmaan isaa nama 3 fi nama 4 oggaa beeksabin jalaatu abbaan warraa taa'eeti gara guutuu oggaa qarbatu namni kun nama jalaa qalame ibiddaan gubame kana qabate yeroo qarbatu Oromoon hin dubbanne kanaafuu inni kun akka Oromoo Wallootti akka Haarawatti akka of ilaaltu si godhannutu badii qaba moo Oromoon tunis yeroo wanni nuti fayyadamu isa ji'oogiraafisitti uumaa maaliif akka ta'es nuufi galuu diduu jira Oromoon uummata kana bukkee dhaabbachuu qabdi. Uummanni Walloo wareegama kamuu kaffalee of ittisuu akka danda'u kan himan namni kun uummanni Oromoo kanneen lola kanarratti madaa'an yaaluu maddiitti gargaarsa barbaachisu kamuu gochuu akka qabu dhaaman. Amma yeroon isaan dabarree uummanni madaa'ee Adaamaa dhufuu jira bukkee dhaabbatu uummanni keenya hin cabu dhumuu danda'a miidhamuu danda'a saamuu danda'a qixuma saniin ofirraa deebisa dachaan ofirraa deebisa kan isaanis beeku uummannis beeka emergensiif waan hin qabneef nu rakkisa malee uummanni cabee hin cabu. Wabii Waaqotu gabaase. Injiinar Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaan qaamolee nageenyaa mootummaatiin erga hidhamee booda gad lakkifamuun beekame. Injiinar Daani'eel Gammadaa yookaan karaa deemaan namoota sababa adda addaatiin rakkatan gargaaruun kan beekamu yoo ta'u uummata Booranatti hongeen miidhamaa jiruuf deeggarsa geessee achumatti hidhamuutu ibsame. Amajjii 25 bara 2023 dhaabbata walgargaarsa jirraa jedhamu bakka bu'uun uummata Oromoo Booranaa hongee fi beelaan miidhamaa jiruuf gargaarsa geessee akka ture fuula
FB isaarratti ibsee jira. Garuu akka maddeen garaagaraa ibsaa jiranitti kara deemaan deeggarsa qabatee dhaqee uummata rakkoo keessa jiruuf qoodee erga xumureen booda achuma aanaa Dubluk keessatti qabamee hidhamuutu himame. Kara deemaan nama aantummaa uummata isaa qabu yoo ta'u yeroo adda addaatti jireenyaa fi gammachuu dhuunfaa isaa caalaa jireenyii fi gammachuun saba isaa akka isa gammachiisu ibseera. Torbanoota muraasa dura abbootii qabeenyaa fi dhaabbilee adda addaarraa deeggarsa walitti qabuun uummata Oromoo godinaalee lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaarraa hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa buqqisaniif balaa rakkoon nageenyaan itti dhufu ofitti fudhachuun gargaarsa fe'ee geessuun uummata dandamachiisuun isaa ibsamaa tureera. Akkasumas rakkoo uummanni itti jiru ibsuun uummanni Oromoo xiyyeeffannaa akka kennuuf godheera. Yeroo garaagaraatti gaafa Oromoonni Walloo garee finxaaleeyyii Amaaraan miidhaman gargaarsa walitti qabee gargaaruu irraa hanga Walloo deemee rakkoo isaanii waliin qooddatutti hojii eebbifamaa hedduu hojjechaa akka turetu himama. Bifuma wal fakkaatuun namoota dhuunfaa rakkatanii fi dhukkubsatan gargaaree nama biraa gargaarsisuuf nama dorgomaa hin qabne ta'uutu ibsama. Dheengadda kanas uummata Booranaa hongee fi beelaan rakkachaa jiruuf deeggarsa lubbuu baraaruu wayita geessetti yakkamaa ta'ee akka hidhametu ibsame. Boodarra garuu akka gadhiifame barameera. Wabii Waaqotu gabaase. Muudama Phaaphaasummaa abbootiin tibbana gaggeessan ilaalchisuun muudamichi bu'uura seeraa akka qabaatuu fi kan deeggarus akka ta'e waldaan afuuraa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo ibse. Waldichi ibsa gidduu kana baaseen muudama Phaaphaasonni abbootiin keenya bu'uura seera mana kiristaanaa muudama Phaaphaasummaa ka'urratti barreeffame waabeffachuun bakka hanqinni tajaajilaa jirutti eepiskooposoota 26 nuuf muuduun tajaajila afuuraa nuuf bobbaasan amannee fudhachuu keenya ni mirkaneessina jedheera. Gurmeechaa gammachuu dabalata qaba. Mana amantichaa keessa hanqinni tajaajilaa sababa jiruuf amantoonni hedduun gadhiisanii bahuu kan eeru ibsichi. Kunis ta'uu kan danda'eef amantoonni kunneen afaan dhagaaniin wangeelli sababa hin lallabamnee fi barumsi bu'uura amantaa haala quubsaa ta'een amantoota bira waan hin geenyeef ta'uu ifoomseera. Manni kiristaanaa sababa afaan hordoftoonni dhagaaniin barumsa hin kennineef barattoonni sadarkaa barnoota olaanoo amantii isaanii jijjiirrachaa waan jiraniif kun immoo manni amantaa kiristaanaa akka humna nama barateen hin dabaalamne godhuu kan eeru waldichi rakkoo kana furuuf gaaffiin waldaa isaanii yeroo garaagaraatti qulqulluu sonodoosii gaafachaa tures deebii quubsaa dhabuu hima. Furmaanni rakkinichaa tajaajiltoota afaan uummanni danda'uun lallabanii fi barsiisan baay'isanii oomishuu yoo ta'u muudamni amma abboota keenyan kenname kun furtuu bu'uuraa waan ta'eef waldaan keenya cimsee deeggaraa jedheera. Bu'uuruma kanaan waldichi wantoota ta'uu qaba jedhee amanuu qabxii ja'an lafa kaa'eera. Amantoota Ortodoksii Tawaahidoo Oromiyaa gufannaa amantii hammaataa irraa oolchuuf qulqulluu sinodoosii mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keenya yeroo gabaabatti furmaata waaraa laachuu fi muudama hawwii fi fedhii amantoota raawwate kana akka nuuf mirkaneessu akka ijoollee mana kiristaanatti ni gaafannaa kan jedhu waldichi. Waldaaleen afuurawaa tajaajila afaan Oromootiin kennuuf hunda'an hunduu qindaa'uun mana kiristaanaa fi abboota cinaa akka dhaabbatan waamicha afuuraa dabarsina. Amantoonni fi namoonni qajeelummaadhaan quuqama tajaajila afaanii qaban hunduu yeroo abboonni 26 kutaalee lallabaa itti ramadamanitti deeman deeggarsaa fi tumsa akka taasisan kan jedhuu fi qabxiilee biroo sadii irratti waamicha taasiseera. Dhumarratti waldaan afuurawaa barattoota Oromoo Ortodoksii Tawaahidoo ibsa ejjennoo abbaa qabxii 5 baafachuun amantoonni hunduu dammaqinaan qajeelfamaa fi odeeffannoo qulqulluu qofa akka hordofan dhaamsa dabarseera. Erga muudamni Phaaphaasummaa kun dhaga'ame kaasee gareen mana amantichaa olaantummaan qabatee jiruu fi qaamoleen siyaasaa akkasumas miidiyaaleen olaantummaa Amaaraa lallaban hunduu duula jabaa abbootii amantaa haaraa muudaman kana irratti gochaa turuun ni yaadatama. Oduu keenya har'a xumuraatiin waraanni bilisummaa Oromoo naannoo uummattoota kibba lixa Itoophiyaa aanaa Gadab jedhamutti tarkaanfii fudhate. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u naannoo uummattoota kibba lixaa Itoophiyaa aanaa Gadab keessatti waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo gonfachuun himame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromootii raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee akka agarsiisutti waboon zoonii kibbaa godina Gujii lixaa keessa socho'u amajjii 25 bara 2023 naannoo uummattoota kibba lixaa Itoophiyaatti aanaa Gadab seenuun magaalaa guddoo aanichaa Gadab keessatti tarkaanfii cimaa waraana mootummaa irratti fudhateera.
mootummaan bilxiginnaa yeroo abaa'oo shanee rukuteen balleessa jechuun humna qabu osoo hin qusatiin waraana bilisummaa Oromoo irratti banee jirutti waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa naannoo biraa keessa seenuun tarkaanfii fudhatee injifannoo galmeessuurra ga'uu kan ibsu maddi kun tarkaanfii magaalaa Gadab keessatti fudhatame kanaan waraana mootummaa irraa loltoonni hedduun ajjeefamuu fi madaa'uu eereera. Injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa gonfate kanneen meeshaaleen waraanaa adda addaa qawwee AKM 30 rasaasa 4,000 olii fi kanneen biroo hedduu irraa hiikkachuun beekameera. Kana malees konkolaataa waraanaa hedduu gubuun waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa bilxiginnaa kasaarsuun ibsamee jira. Tarkaanfiin kun waraana mootummaa mooraa yookaan kaampii keessa buufatee ture irratti kan fudhatame yoo ta'u tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kanaan raafama guddaa keessa kan seenan kaabinee fi dabballeen mootummaa bilxiginnaa aanichaa injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo waraana isaan irratti gonfateen wal qabatee lolicha walitti bu'iinsa uummata naannoo daangaa jiraatanii fakkeessuuf shira xaxaa jiraachuu maddi kun ibseera jechuun kan gabaaste Hawwii Qajeelaati. kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture waan waliin turtaniif hedduu galatoomaa horaa bulaa deebanaa. Raadiyoonii Dirree Shaggar.